Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuf mata dureen keenya irraa afur tuqaa lama tokko himoota walqixaa sararaawaa haammattuu of keessaa qaban kan jedhu waliin ilaalla. Akka xumura viidiyoo kanaatti na hordofaa. Tartiiba qooyyabuu agarsiisuuf himoonni walqixaa haammattuu of keessaa qabaachuu danda'u. Haammattuuwwan akkasii amala jijjiirraa haammattuu fi amala raabsamaatti fayyadamanii himicha gara hima walqixa haammattuu hin qabneetti jijjiiruun barbaachisaadha. Egaa himoota haammattuu of keessaa qaban yeroo furtanii maal gochuun barbaachisaadha jechuudha. Gara haammattuu hin qabneetti amala raabsamaa fayyadamuudhaan jechuudha. Amala jijjiirraa haammattuu fayyadamuudhaan akkasumallee amala raabsamaa fayyadamuudhaan gara maal jijjiirtu? Gara hima walqixaa haammattuu hin qabneetti jijjiiruun barbaachisaadha jechuudha. Gochaa 4.3 kana haa ilaallu. 4.3 kana maal jedhaa? Amala jijjiirraa iddoo kan ida'uu fi kan baay'isuu barreessi. Amala jijjiirraa iddoo kan ida'uu fi kan baay'isu. A ida'uu ba walqixa maal ta'a? Ba ida'uu aati. Kan ida'uuti kuni kan baay'isu immoo a baay'isuu ba walqixa ba baay'isuu aati. Akkasiin barreessuu dandeessu. Lakkoofsota cimdii tarreessii jedha. Lakkoofsota cimdii tarreessii. Amalli jijjiirraa iddoo kan ida'uu fi amala jijjiirraa iddoo kan baay'isuu lakkoofsota cimdii tarreeffamaniif dhugaa ta'uu agarsiisi. Cimdii fakkeenyaaf 2 fi 5 fudhannu. 2 fi 5 fudhannu maal jedhaa? Lakkoofsa cimdii tarreessii jedhaa. 2 fi 5 fudhanneeti jira. Amalli jijjiirraa iddoo kan ida'uu fi amalli jijjiirraa iddoo kan baay'isu lakkoofsa cimdii tarreeffamaniif dhugaa ta'uu agarsiisi. Mee haa ilaallu. 2 ida'uu 5 walqixa 2 ida'uu 5 walqixa 5 ida'uu 2 7 walqixa 2 kan baay'isuutiin yoo ilaaltan 2 baay'isuu 5 walqixa 5 baay'isuu 2 meeqadha? 10 walqixa 10. Lakkoofsota cimdii muraasatti fayyadamuun hir'isuu fi hiruun amala jijjiirraa iddoo kan hin qabne ta'uu agarsiisi. Amala jijjiirraa iddoo hin qaban jechuudha eenyu? Hir'isuu fi hiruun amala jijjiirraa iddoo hin qaban. Fakkeenyaaf kan hir'isuu yoo ilaalle 2 hir'isuu 5 walqixa miti walqixa 5 hir'isuu 2. Kana amma wal jala amala jijjiirraa kan hir'isuu ilaalaatii jirra. Inni kun meeqa nu kenna? Negatiiva 3 nu kenna. Walqixa miti meeqaati? 3. Kanaafuu negatiivni 3 fi 3 walqixa miti jechuudha. Kanaafuu amala jijjiirraa irratti amala jijjiirraa iddoo irratti hir'isuun hin qabu jechuudha. Yeroon illee akkasuma 2 kana jechuun a irra baan walqixa miti maal ta'a? Ba irra a ta'a. Kana wal jala jijjiirtan fakkeenyaaf 10 irra 2 yoo fudhattan walqixa miti inni 2 irraa 5 faana walqixa 2 irraa 10 faana walqixa miti. Inni kun meeqa? Inni kun 5 nuu kenna. Inni kun immoo 1 irra 5 nuu kenna jechuudha. Walqixa miti kun. Gaaffii lammaffaan amala jijjiirraa haammattuu kan ida'uu fi kan baay'isuu qabu barreessi.
kan ida'uu yoo ilaallu asitti ilaaluu dandeessu. Asittuu barreeffameera kan ida'uu jechuudha. Kana ilaaluu dandeessu. Kun amala jijjiirraa haammattuuti jechuudha. Kun akkuma argitan amala jijjiirraa haammattuuti. Kan baay'isuu immoo yoo ilaaltan kunooti. Kun amala jijjiirraa baay'isuuti jechuudha. Kun immoo ida'uudha. Inni kun ida'uudha. Kun immoo baay'isuudha jechuudha. Lakkoofsota sadiin barreessuun kanneen armaan gadii dhugaa ta'uu agarsiisi. Isaan kun dhugaa ta'uu isaa agarsiifna jechuudha. As keessa galchineeti lakkoofsa fudhanne. Asitti 4 jedha, 3, 5 jedha kana. Kanuma fudhattan maal ta'a? 4 ida'uu haammattuu bantaniiti. 3 ida'uu 5 walqixa maal ta'a? 4 ida'uu meeqaati? 4 ida'uu 3 ida'uu meeqaati? 5 jettu. Asii meeqa ta'a kun? 4 ida'uu 8 walqixa kun meeqa? 7 ida'uu 5 meeqa nu kenna kun? 16 yeroo walitti daatan kunoo kunillee 16 walqixa 16. Isa kanas fudhachuu dandeessu. Kana immoo 2 jedha. Kana 1 jedha. Kana immoo 3 jedha. Maal ta'a? 2 baay'isuu mallattoo haammattuu bantanii 1 baay'isuu 3 walqixa maal ta'a? 2 baay'isuu 1 baay'isuu 3. Kun meeqa ta'a? 3 baay'isuu 2 ta'a. Asittuu 2 baay'isuu 3 ta'a. Meeqa kuni? 6 walqixa 6. Kanaafuu nuuf walqixadha jechuudha. Dhugaadha jechuudha kun. Kun amala jijjiirraa haammattuu dhugaa ta'uusaa mirkaneessineerra. Caarraa kan jiru asitti negatiiva 3, negatiiva 7, negatiiva 9 walqixa negatiiva 3 asii mallattoo haammattuu bantanii asitti negatiiva qaba. Dhugaadhaa si gaafata. Dhugaa ta'uusaa ilaalla amma maal gootu? Asii isaan kun negatiiva hundi isaaniiyyuu. Isaan kan immoo maal ta'a? Asii negatiiva 3 negatiiva 7 ta'a. Maaliifii? Negatiivni as jirti 7 kana negatiiva gooti. Asii ishiin negatiivni kun asii yeroo baay'iftan asii 9 kana maal gooti? Poozitiiva gooti. Kanaafuu ida'uu 9 jenna. Walqixa maal ta'a jechuudha? Negatiiva 3 as jira. Negatiiva 7 negatiiva 9. Kuni walqixa? Walqixa miti jechuudha. Walqixa miti. Asumarraa hubachuu dandeessu. Asii kun negatiiva, kun negatiiva, asii kun negatiiva, kun negatiiva, asii kun isiin kun negatiiva 9 kun jechuudha. 9 ishiin kuni 9 jedhaa ishii kana negatiiva, asii garuu kun immoo poozitiiva. Walqixadhaa kun? Walqixa miti jechuudha. Kan immoo dhugaa ta'uusaa ilaallaa jechuudha. Meeqa ta'a kuni? Kana yoo hojjettan negatiiva 4 ida'uu 9 ta'a walqixa. Kan ishii kana yoo ilaaltan immoo 3 irraa 7 irraa 9 taati. Maaliif? Negatiivni kun 7 kanaas asiichi baay'isa 9 kanas asiichi baay'isa. Kanaafuu negatiiva isaan godha jechuudha. Asii kana yoo walitti daanu meeqa ta'a? Kun 5 ta'a. 5 kan inni ta'u asiin kun immoo yeroo walitti daatan ishii kana meeqa taati? Negatiiva 4 negatiiva 9 taati. Kanaafuu 5 walqixa mitiidha kun. Walqixa miti jechuudha kun. Walqixa ta'uu hin danda'u. Asirraayyuu akkuma ilaaltan negatiiva 13 kun. Kanaafuu 5 fi negatiivni 13 walqixa miti. Dhugaa miti jechuudha kun.
kun dhugaa miti, kunis dhugaa miti. Lakkoofsota sadiitti fayyadamuun hir'isuu fi hiruun amala jijjiirraa hammattuu kan hin qabne ta'uu agarsiisi. Mee lakkoofsa sadii haa fayyadamnu. 8, 4, 2 haa fudhannu lakkoofsota kana. Amala jijjiirraa hammattuu ilaallaa jechuudha. 8 hiruu 4 hiruu 2 walqixa jenna egaa. Walqixa 8 hiruu 4 hiruu 2. Asii meeqa kuni yeroo isa hammattuu keessa jiru hojjettu dura meeqa kuni 2 kun 2 hiruu 2 ta'a. Walqixa maal ta'annu kuni isa as keessa jiru hojjettan 2 hiruu 8 2 hiruu 8 ta'a. Ishiin kun meeqa dhufti? 2 dhufti. Ishee as keessa ishee hammattuu keessa dura hojjettu 2 taati. Asii immoo 8 hiruu ishiin kun 8 as jirti 8 hiruu 2 ta'a. Inni kun meeqa nuu kenna? Tokko nuu kenna. Walqixa meeqa inni kunoo? 8 2 firoortan 4. Kanaafuu amala jijjiirraa hammattuu qabaa hiruun jechuudha. Amala jijjiirraa hammattuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu tokko walqixa miti 4dha ta'a jechuudha. Osoo walqixa dhufee jiraate amala jijjiirraa ni qabaa jechuudha hiruu. Kan hir'isuu immoo ilaalla akka hin qabne mirkaneessina jechuudha. Amma egaa hiruun amala jijjiirraa hammattuu hin qabu. Amala jijjiirraa hammattuu hin qabu eenyudha? Ida'uu fi baay'isuu qaba. Hiruu fi hir'isuun hin qabu. Kan hir'isuu immoo haa ilaallu. 8 hir'isuu 2 hir'isuu 4 walqixa 8 hir'isuu 2 hir'isuu 2 asii ishii kana fayyadamtu hir'isuu 4 jettu. Maal ta'a kuni? Asii kun 6 ta'a. 6 hir'isuu 4 ta'a. Asii ishii kana yoo hojjettan asii ishii kana sichi baay'iftu ishiin kun maal taati? Negatiiva gootti 2 kana ishiin asii negatiivni jirtu kun. Isa kana immoo poozitiiva gootti sana booda maal ta'a? Walqixa jettu 8 inni kun negatiiva ta'ee jira. 8 jettanii ishii kana hojjettu jechuudha ishee as keessaa. Maal ta'eera kun? Negatiiva 2 ida'uu meeqaati? 4 ta'a. Kana yeroo walitti laata meeqa? Inni kun 6 ta'a. Ida'uu 4. 6 ida'uu 4 meeqa? Inni kun asii 6 ta'a. 6 ida'uu 4 10. Walqixa inni kun meeqadha? 2. Kanaafuu walqixa dhaaree kun walqixa miti. Kanaafuu hir'isuunis amala jijjiirraa hammattuu hin qabu jechuudha. Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu barreessi. Isa yeroo barreessitan wanni lakkoofsa fayyadamuu dhiifne jijjiiramaa fayyadamna. Jenna ida'uu caa. Kun maal ta'a jechuudha? Sicha tokkoon baay'ata jechuudha. Kana jechuun ida'uu maaliiti? Ida'uu caa ta'a. Kun amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabudha jechuudha. Hubadhu lakkoofsa fi kamiifuu asirratti negatiiva tokko baay'isuu jechuun eenyu faana walqixa jechuudha. Negatiiva tokko ta'a jechuudha. Negatiiva tokko negatiiva tokko baay'isuu baate jechuudha. Kana jechuun negatiiva tokko baay'isuu jechuun immoo faana
negatiiva baa faana wal qixa. Kun agas mara waan isin rakkisu miti ifaadha jechuudha. Lakkoofsa kamiifuu jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva 2 kan jedhu kana bira maaltu jira jechuudha. Negatiiva 1tu jira. Maaliif negatiiva 1 baay'isuu 2 yoo baay'iftan meeqa argattu? Negatiiva 2 argattu jechuudha. Karaa biraatiin kana ibsaa jira. Kan biroos fudhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf negatiiva 1 baay'isuu 10. Kana jechuun negatiiva 1 10 yeroo baay'iftan meeqadha? Negatiiva 10 ta'a jechuudha. Kana ilaaltan immoo A hir'isuu B wal qixa maal ta'a? A ida'uu mallattoo hammattuu bantanii negatiiva B ta'a. Maaliif asii poozitiiva baay'isuu negatiiva. Ishiin kun hin baay'ifte waan ta'eef jechuudha ishii kana. Yeroo poozitiivaa fi negatiiva waliin baay'iftan maal argattu? Negatiiva argattu. Kanaafuu hir'isuu B ta'a jechuudha. Fakkeenya 19ffaa kana ilaallu amala jijjiirraa hammattuu dhabamsiisuuf gargaaru. Hammattuu dhabamsiisuuf yeroo dhabamsiiftan jechuudha. Akkuma argitan hammattuu isaarraa balleessitu. Hammattuu isaarraa balleessitu. Asittis illee kun akkuma argitan hammattuun irraa badee jira. Isa kanas akkasiin irraa balleessitu. Yeroo hammattuu irraa balleessitan akkasiin balleessitu jechuudha. Amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabu hammattuu hambisuuf gargaaraa jedha. Egaa kuni amala baay'isuun ida'uu irratti qabudha. Maal ta'a? Asii jechee kun A baay'isuu B ida'uu jettu gidduu isaaniitti jechuudha. Ida'uu A baay'isuu C ta'a. A baay'isuu C ta'a. Kana jechuun hammattuu as gidduu jiru yeroo dhabamsiisuuf yeroo hojjettan jechuudha. Hammattuu ishii kana balleessuuf maal gootu? A baay'isuu B ida'uu A baay'isuu C ta'a. Kana keessa egaa hammattuun hin jiru. Dura hammattuu qaba. Yeroo raabsitanii baay'isuun ida'uu irratti qabu egaa amala raabsamaa baay'isuun ida'uu irratti qabudha kun. Kun egaa yeroo kana fayyadamnu maal isaarraa balleessineerra jechuudha. Hammattuu isaarraa balleessineerra jechuudha. Hammattuu dhabamsiisuuf kan nuti deemnu waan ta'eef yookiin jedha. Kanas akkuma argitan hammattuu isaarraa yeroo dhabamsiiftan maal gootu? A kana maaliin baay'iftu? A ishii kana baadhaan baay'iftu. A ishii kana baadhaan baay'iftu. A ishii kana ammas deebitanii C'dhaan baay'iftu. Kunoo kana argattu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo B kana A'dhaan baay'istu. Rakkoon qabu inni tokkumadha. Ida'uu jettu C baay'isuu A jettu. Haa ta'u malee yommuu mallattoon hir'isuu hammattuu waliin dhufu of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Of eeggannoodhaan hojjechuu qabdu jechuudha yeroo kana. Fakkeenya 20ffaa kana haa ilaallu. Fakkeenya 20ffaa kana asirratti negatiiva 3, negatiiva 7, negatiiva 9 wal qixa miti wal qixa negatiiva 3 negatiiva jedheet mallattoo hammattuu baneet 7 hir'isuu 9. Sababni isaas jedha. Sababni isaas wal qixa mitii nuun jedha. Sababni isaas egaa maal inni kun 19 nuu kenna. Inni kun jechuudha. Inni harka keenya bitaarra jiru maal nuu kenna? 19 nuu kenna. Garuu inni kun immoo meeqa nuu kenna? Inni harka keenya mirgaarra jiru immoo meeqa nuu kenna? Negatiiva 1 nuu kenna. Kanaafuu wal qixa miti jechuudha. Fakkeenya itti aanu mee B'n wal qixa 4, C'aan wal qixa 9 fi A'aan wal qixa 5 yoo jenne kanneen armaan gadii dhugaa ta'uu agarsiisi. Dhugaa ta'uusaa agarsiifna jechuudha.
kana nuu kenneetii jira. Bakka buufnaa jechuudha ishii kana fuune. Negatiivaa jennaa mallattoo ammatti hubannee ba'aan keenya meeqadha? 4. 4 ida'uu caan meeqadha? 9 walqixa asii ba'aan negatiivadha. Negatiiva 4 jenna egaa. Caan negatiivadha. Caan keenya meeqa? Negatiiva 9. Negatiiva 9. Asii kun maal ta'a? Ishee as keessaa hojjenna egaa. Ishee ammattuu keessaa maal ta'a? 13 ta'a. 13 alammoo negatiivni jira. Walqixa negatiiva 13. Kun negatiiva 13 dhufa. Kana negatiivaa yeroo baay'iftan maal ta'a? Negatiiva 1 jechuudha kan jechuun. Negatiiva 1 baay'isuun 13 jechuun immoo negatiiva 13 walqixa negatiiva 13. Walqixa moo walqixa miti kun? Walqixadha jechuudha. Dhugaa ta'uu agarsiiseedha. Kunoo agarsiifneeti jirra. Ishee itti aansuudhaan baarra kan jiru immoo negatiiva mallattoo ammattuu bantanii jechuudha. Negatiiva baa hir'isuu caa walqixa negatiiva baa ida'uu caa. Asii negatiiva jettu baan keenya 4 caan 9 negatiiva jettu asitti negatiiva nuu kenneef jechuudha. Negatiiva caa waan nuun jedheef asitti negatiiva jettu 9 walqixa negatiiva 4 ida'uu 9 ta'a. Meeqa kana? Isa ammattuu keessaa yeroo hojjettan negatiiva 5 ta'a. Alammoo negatiivni jirti. Asii kun meeqa ta'a? Negatiiva otoo hin taane poozitiiva 5 ta'a kun. Poozitiiva 5 ta'a yeroo walitti dhiyaatan. Asiin kun poozitiiva yeroo baay'iftan meeqa maal ta'a? Negatiiva yeroo baay'iftan poozitiiva miti. Negatiiva yeroo baay'iftan poozitiiva argattu. Walqixa 5 walqixa 5 ta'a. Kanaafuu dhugaadha jechuudha kun. Kun dhugaadha. Caarra kan jiru immoo A jedha. A baa hir'isuu caa walqixa A baa hir'isuu A caati. Aan keenya meeqadha? 5 asii baanoo 4 caan immoo negatiiva 9 jenna. Walqixa 5 baay'isuu jechuun walitti buttanii yoo barreessan isin dandeessu. 5 baay'isuu meeqaati? 5 baay'isuu baan keenya meeqadha? 4. 5 baay'isuu 4 hir'isuu 5 baay'isuu 9. Sana booda ishee as keessaa hojjettu. Ishee kana jechuudha. 5 negatiiva 5 taati. Walqixa jettu. Ishiin kun meeqa? 20. 20 irraa kunoo meeqa? Negatiiva 45 ta'a. Asii kun meeqa? Negatiiva 25. Walqixa kana yeroo walirraa riftan negatiiva 25. Kanaafuu walqixadha jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kunoo asirratti asitti 13 fidee isa aarra jiru jechuudha. Baarra kan jiru kuni 5. Caarra kan jiru negatiiva 25. Asirraa ilaaluu dandeessu furmaata isaa. Hubadhuu kan jedhu kana ilaalu lakkoofsa A, baa, caa fi kaan kamiifuu jedha. Lakkoofsa A, baa, caa fi kamiifuu kan ilaaltan gaa A negatiiva jettanii mallattoo hammachuu bantanii baa ida'uu caan walqixa maal ta'a? A walqixa eenyuti? A negatiiva baa A hir'isuu baa jechuu dandeessa. A hir'isuu baa hir'isuu caa.
Maaliif ishiin negatiiva kan asiicha irra raabsitu jechuudha. Ishiin negatiiva kan asiicha irra raabsitu. Yeroo kana maal ta'a? Kan argattu jechuudha. Sattaan immoo ilaaltan maal gootu? Isa kana jechuudha. Negatiiva ishii kana irra raabsitu. Akkuma isa kanaa jechuudha. Irra raabsitu. Maal jedheera? A jedheera. Negatiiva jedheeti immoo asii jira. Negatiiva baay'isuu baa kana maal ta'a? Negatiiva baa ta'a. Negatiivaa fi negatiiva immoo yeroo waliin baay'iftan asitti jechuudha. Caan kun negatiivaa miti. Inni kun negatiiva. Yeroo negatiivaan baay'iftan maal ta'a? Poozitiiva ta'a. Kanaafuu kana argattu jechuudha. Isa kana immoo ilaallu A jedha. A jedha. Ida'uu jedha. Asitti immoo K asiichi ittiin baay'iftu. Irra raabsitu jechuudha. K kana yeroo baay'iftan maal ta'a? A ida'uu jedhu. A ida'uu yeroo asiichi raabsitan ida'uu K baay'isuu baa ta'a. Amma immoo K baay'isuu negatiiva caa. Asitti egaa negatiivaa inni kun poozitiivaa maal ta'a? Negatiiva ta'a. Kanaafuu negatiiva K baay'isuu caa ta'a jechuudha. Himni walqixaa sararaawaa kan hammattuu of keessaa qabu yoo ta'e amaloota armaan oliitti gargaaramuun yookiin seerota barbaachisootti fayyadamuun hammattuu dhabamsiisuun ni danda'ama. Kunis hima walqixaa gara hima walqixaatti salphaatti jijjiiruuf gargaara. Fakkeenya 22ffaa kana ilaallu maal goona egaa? Hammattuu isaa dhabamsiisuuf kan nuti deemnu. Hammattuu isaa erga dhabamsiifne furmaata sana barbaanna jechuudha. Sadiidha. Irrisuu jettu mallattoo hammachuu bantanii lamaadha. Ida'uu afurii walqixa meeqaati? Lamaati. Hammattuu akkamiin dhabamsiiftu? Ishii negatiiva kan asiichi raabsitu. Sana booda maal ta'a? Sadiidha. Negatiiva lamadha. Negatiiva afur ta'a jechuudha. Walqixa lama. Sana booda tarmoota wal fakkaatan walitti hidhaatu. Kana yeroo walitti hidhaatan xaa ta'a jechuudha. Xaa. Sadii xaa irrisuu lama xaa maal ta'a? Xaa ta'a. Walqixa jettu. Lama ida'uu afurii. Afur as yeroo dabarsitan negatiiva ture poozitiivaan darba. Sana booda maal ta'a? Xaan walqixa ja'a. Xaan walqixa ja'a ta'a jechuudha. Asii ilaaluu dandeessu kunoo. Ja'a fide. Mirkaneessuudhaaf immoo maal gootu? Asii himicha qabna miti. Hima kana keessa fiddanii galchitu. Ja'a jechuudha. Ja'a arganneera miti furmaanni isaa ja'a arganneera. Maal gootu? Xaa sadi xaa jedhamti bakka xaa ja'a galchitu jechuudha. Irrisuu lama baay'isuu jaha as mallattoo hammattuu bantanii banuu qabdu. Asitti maaliif mallattoo hammattuu waan jiruuf jechuudha. Ida'uu meeqaati? Afurii. Walqixa lamaa jettu. Sana booda meeqa ta'a kuni? 18. Sana booda isa hammattuu keessaa hojjettu. Kun meeqa? 12. Ida'uu meeqaati? Ida'uu afurii. Walqixa lamaa jettu. 18 ishees keessaa walitti hidhaa. Meeqa argattu? 16 miti. 16 walqixa lama. Kana egaa asichi negatiivni kun 16 yeroo baay'atu maal ta'a? Negatiiva 16. 18 irrisuu 16 ta'a. Walqixa lama. Lama walqixa lama. Nuuf mirkanaa'eera jechuudha. Kanaafuu xaan furmaata hima walqixaati. Tuunni furmaata hima walqixaa kana
Tuuta furmaataa jettanii yeroo barreessitan jechuudha. Mallattoo ishii tuutaa barreessuu qabdu. Mallattoo kana jechuudha. Tuuta furmaataa jechuudhaan wal qabattanii ja'a jettu. Ja'a keessatti barreessitu. Hima walqixaa sararaawaa keessatti jijjiiramaan gam-lamaan hima walqixaatti kan argamu yoo ta'e maal godhuu akka qabdu yaadi. Fakkeenya asii gadi kenname sirriitti hubadhu. Maal gootu jechuudha? Gama lamaaniinuu mallattoo walqixaa gara bitaanis gara mirgaanis jechuudha. Jijjiiramaan jira taanaan maal gochuu qabdu jechuudha? Akkamitti walitti fidaa kan jedhu yaaduudha qabdu. Akkamitti walitti fidaa kan jedhu. Gama kanaan xaan asii ni jira. Jaaxaa jedhee jira asitti jechuudha. Negatiiva jaaxaa faana jira. Jijjiiramaan jechuudha. Asitti immoo kun akkuma argitan haammattuu kana keessatti xaan jira. Isaan kana akkamitti walitti fidaa kan jedhu yaaduu qabdu jechuudha. Asirraa maal gootu? Fakkeenya kana ilaaltan furmaata isa barbaadan yeroo barbaadan jechuudha. 21 hir'isuu 6 xaa jedha. Kana jechuun immoo asii immoo walqixa jettu ishii 3 kana irra raabsitu jechuudha. Sana booda maal ta'a? 3 xaa ida'uu 6 ta'a. 6 hir'isuu meeqaati? 3. Sana booda maal gootu? Tarmii wal fakkaatan walitti dabarsitu. Tarmii wal fakkaatan walitti dabarsitu. 21 hir'isuu 6 xaa walqixa 3 xaa isa kana yeroo walitti daatan ida'uu 3 ta'a. Ishii kana jechuudha. Amma kana arganneetti jirra. Sana booda tarmii wal fakkaatan walitti dabarsitu. Negatiiva 6 xaa jettu. Negatiiva 6 xaa 3 xaan immoo jiramtire as yeroo dabarsitan as gamanattan maal ta'a? Poozitiiva ture. Maaliin darba? Negatiivaan darba. Negatiiva 3 xaa jettu. Walqixa jettu as 3 jira 3 jettu. As immoo eenyu 21 poozitiiva moo negatiiva? Poozitiiva. Yeroo as darbu maal ta'a? Negatiivaan darba. Negatiiva 21 ta'a. Asiin kun meeqa? Negatiiva 9 xaa ta'a. Walqixa kunoo meeqadha? Yeroo raarristan meeqa argattu jechuudha? 10 meeqa argattu? 18. Negatiiva 18 jechuudha. Amma kan arganneerra. Maal arganneerra? Negatiiva 9 xaa walqixa negatiiva 18 arganneerra. Yeroo negatiiva 9 yeroo negatiiva 9 asii negatiivni 9 negatiiva 9 badaa. Sana booda xaan qubaatti hafataa walqixa 18 irra negatiiva 18 irra 9 ta'a. Negatiiva negatiivaan balleessitu. Negatiiva negatiivaaf yeroo hirtan poozitiiva argattu. Negatiiva negatiivaan badaa. 18 yeroo 9 meeqadha? 2. Gatiin xaa keenya 2dha jechuudha. Mirkaneessuuf immoo maal gootu? As keessa fiddaniitti 2 galchitu jechuudha. 21 irraa 21 irraa 6 xaan keenya meeqa arganneerra? 2 arganneerra. Walqixa 3 jettu. Iltuu ammattuu battaniiti 2 da'uu 2 jettu. Hir'isuu 3. Meeqa ta'a kun? 21 irraa 12. Walqixa kun meeqa ta'a? 4 irraa 3. Kana jechuun meeqadha? Asitti walqixadha. 12 hir'isuu 3. Meeqa kuni? 9. Inni kun 9 kana 21 irraa 12 yeroo hir'istan 9. Kanaafuu 9 walqixa 9 ta'ee jechuudha. Nuuf mirkaneesseera. Kanaafuu lamni furmaata hima kennameetiin. Hubadhu. Hima walqixaa tokko man'ee kenname keessaa furmaata dhabuu danda'a.
Egaa hima nuu kenname tokko maal gochaa turreerra? Furmaata isaa barbaadaa turreerra. Himni nuu kenname tokko hundumti isaa furmaata qaba jechuu miti. Yeroo nuti furmaata isaa furaa turre hundumti isaa furmaata qaba jechuu miti. Kan furmaata hin qabnellee ni jira jechuudha. Hima wal qixaatu tokko man'ee kenname keessa furmaata dhabuu danda'a. Fakkeenya haa ilaallu. Kan furmaata hin qabne ni jira jechuudha. Himni wal qixaa tokko. Fakkeenya 24ffaa kan ilaaltan tuuta furmaataa kana nuu kennameeti jira. Kan kanaa barbaannaa jechuudha tuuta furmaataa isaa. Maal gootu tuuta furmaataa yeroo barbaaddan ishee kana irra raabsitu jechuudha 8 kana ittiin baay'istu. Xaadhaan isin baay'istu negatiiva 10 isin baay'istu maal ta'a yeroo kana 8 irrisuu 80 ta'a. Wal qixa 8 ida'uu 14 ta'a. Sana booda warra wal fakkaatan walitti dabarsitu. Tarmii wal fakkaatan walitti dabarsitu. Vaaraabilii wal fakkaatan walitti dabarsitu. Maal ta'a? Asii 8 jira. Kanaafuu 8 mallattoo wal qixaan gamana jira mitiire? Asirra dabarsitan maal ta'a? Poozitiiva ture negatiivaan darba. Negatiiva 8 wal qixa 14 ida'uu 80 ta'a. Maaliifii? Asii inni kun negatiiva ture asirra dabarsitan poozitiiva darbaa jechuudha. 8 irrisuu 8 maal ta'a? 0 ta'a. 0 wal qixa kan yeroo walitti daatan 96 ta'a jechuudha. Kanaafuu 96 fi 0 wal qixadha. Sobadha jechuudha. Kanaafuu himni wal qixaa dhumaa kun hima sobaa ta'edha. Hima sobaa ta'edha jechuudha. Hima wal qixaa dhumaa kun hima sobaa ta'edha. Kun immoo lakkoofsi hima wal qixaa kanaa dhugaa taasisu hin jiru jechuudha. Kun immoo lakkoofsi hima wal qixaa kana dhugaa taasisu hin jiru jechuudha. Hima wal qixaa isa kam? Isa kana kan dhugaa taasisu hin jiru jechuudha. Maaliifii? Himichi asitti gaafa furmaanni isaa soba waan nuu kenneef jechuudha. Kanaafuu tuutni furmaata isaa maal ta'a jechuudha? Tuuta furmaata isaa egaa kan soba fiddan kana tuutni furmaata isaa maal ta'a? Mallattoo tuuta furmaata duwwaa ta'a jechuudha. Akkuma argitan duwwaa keessu mallattoo ishii kanaa fayyadamtu. Tuuta furmaataa isaa barbaadaa isin jedha egaa akkamiin keessu tuuta furmaataa jechuudhaan wal qixa jechuudhaan mallattoo tuutaa fayyadamuudhaan akkasiin keessu. Bakka duwwaa keessu jechuudha mallattoo ishii kana fayyadamtanii. Karaa biroo immoo himoonni wal qixaa kan lakkoofsota man'ee keessatti argaman hunda dhugaa ta'uu danda'an ni jiraatu. Kanaaf hubachuuf mee fakkeenya armaan gadii ilaallaa. Fakkeenya kana haa ilaallu. Man'een kenname tuuta lakkoofsota intiijarii yoo ta'e hima armaan gadiitiif tuuta furmaataa barbaadi. Egaa asitti nuu kennameetii jira. Kana yoo furmaata isaa barbaannu maal gootu ishii kana irra raabsitu ittiin baay'iftu jechuudha. 5 ta'a. 5 ida'uu meeqaati? 30 ta'a. 30 irrisuu xaa wal qixa. Ishii kanas akkasuma irra raabsitu maal ta'a? 4 ta'a ida'uu 28 ida'uu 2 ta'a. 4 baay'isuu 7 28 ida'uu 2 jettu. Kanaafuu maal gootu ammoo warra wal fakkaatan kana walitti dabarsinu ishii kana jechuudha. Meeqa ta'a? Kana yeroo walitti daatan ishii kana 5 ta'a fi negatiiva ta'a. 4 ta'a. 4 ta'a ida'uu 30 wal qixa 4 ta'a ida'uu 30 ta'a. Amma gaa asitti
Maanni kallattii lamaaninuu wal fakkaateeti jira. 4 ta'a ida'uu 30 4 ta'a ida'uu 30. Kun maanni yoo furtanii hanga dhumaatti jechuudha. Maal isinii kenna? Warra wal fakkaatan walitti hidhuu dandeessu. Maal ta'a? 4 ta'a hir'isuu 4 ta'a ta'a. Wal qixa 30 hir'isuu 30 ta'a. Maaliif asii kun 4 ta'adha. 4 ta'a kana yeroo as dabarsan negatiivaan darba. Wal qixa 30 jettu. 30 isa kana immoo yeroo as dabarsan mallattoo wal qixaan gamanatti yeroo dabarsan negatiiva 30 ta'a. Kanaafuu kun 0 ta'a, kunis 0 ta'a. 0 wal qixa 0 nuu kenna jechuudha. 0 wal qixa 0 nuu kenna. Kanaafuu kanaan maal jettuun jechuudha? Gatiin xaa hundi hima wal qixaa dhuma irra jiru dhugaa taasisu. Asirratti egaa dhugaa taasisu jechuudha. Fakkeenyaaf hima wal qixaa dhuma irra jiru isa kanadha. Asirratti kana jechuun hima wal qixaa dhuma irra jiruuti. Inni jalqaba irra jiru isa kamidha? Isa kanadha. Inni jalqaba irra jiru isa kana. Inni dhuma irra jiru immoo isa kamidha? Isa kana. Lakkoofsa xaa kamiyyuu jechuudha. Xaa tokkos yoo galchitan wal qixa isinii kenna. 2, 3, 4, 5 akka barbaadde yoo galchitan wal qixa isiniif kenna jechuudha. Tokko galchitan asitti maal ta'a? 4 baay'isuu tokko ida'uu 30 meeqa ta'a? 34 kenna. Asiinillee akkasuma tokko galchitan meeqa ta'a? Asitti 34 argattu jechuudha. 2 yoo galchitan xaa jechuudha. Waluma qixa argattu gamaa fi gamanaan. Mallattoo wal qixaa gamaa fi gamanaan waluma qixa argattu. 3 yoo galchitan 4 yoo galchitan waluma qixa argattu jechuudha. Kunis miseensonni mandhee hundi hima wal qixaa kana dhugaa taasisu jechuudha. Gama lamaaniin wal qixa ta'u jechuudha. Kanaafuu yoo mandheen tuuta lakkoofsota intiijarii ta'e tuunni furmaataas tuuta intiijarootaa ta'a jechuudha. Egaa mandheen tuuta lakkoofsa intiijarii ta'e taanaan tuunni furmaataa isaas intiijarootuma ta'a jechuudha. Hubadhu. Negatiiva ba'aa wal qixa maala? Negatiiva tokko baay'isuu maaliiti? Negatiiva tokko baay'isuu baati jechuudha kun. Mallattoo haammattuu fayyadamtanii barreessuus dandeessu. Kana jechuun negatiiva tokko baay'isuu baa jechuun mallattoo haammattuus yoo fayyadamtan tokkuma jechuudha. Negatiiva baa wal qixa negatiiva tokko baay'isuu baa fi baa hir'isuu caa wal qixa baa ida'uu negatiiva caa wal qixadha. Asirratti ishiin kun baa hir'isuu caa eenyu faana wal qixa? Baa ida'uu mallattoo haammattuu keessatti negatiiva caa wal qixadha. Maaliif ishii kana poozitiiva kana negatiivaa yeroo baay'iftan maal ta'a? Negatiiva ta'a. Kanaafuu baa negatiiva caa ta'a. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo itti aanuun galgala 4 tuqaa 4 walitti deebina. Nagaan naa tura.